Ashamaa kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan quba kan tantis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa gaafii keessa yeroo dheeraa har'a qabadheetii kara keessan dhufeetoo jira ijoolleen asallaa irratti mana na gaafachaa turtan hundi keessanuyyuu dhiifama isin gaafachaa isin jalaa turuu kootiifin isiniin jedha har'a gaafii quubsaa ta'e waa'ee mana asallaa irratti ijaaru mana bittaa wal qabatee waan haarawaa ni qabadhe tan dhufe jechuudha meeqan jira mana kaartaa pilaanii qabudha jechuudha sirriitti kanuma abbichumarraa bituu dandeessanidha jechuudha kaartaa pilaanii harka keessan keessa galee egaa warroon ofii keessanii bittanii koottan isin jira bilbila asirratti isin barreessa warroon ofii immoo bitachuu hin dandeenye hiriyoota keessanitti keessanillee sheer godhaatti carraa kanatti akka fayyadaman gargaara isiniin jechuun jaaladha asumaan warroonni chaayinaa laayyaantoo sallatti faarratatan gargaaratan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a. Warri immoo turtiin ufaana gootanii sheer gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisa isin jechuun gabanumaan affeerraa kooti egaa yeroo baay'ee asallaa irratti maaf nuun hojjenne ijoolleen baay'een naan jechaa jirtanii asallaa dhiisii kan oromiyaa keessayyuu yoo rabbina gargaare fuulduratti hojjechuufan murtoo godheetoo jiran isin jedha kanaafuyyuu isin qofti obsaan anuma duuka bu'a. Osana na duuka waggaa buutan hundaayyuu wanta biyya keessa jiru tokko irraa barattu jedheen abdii qaba. Inni guddaan wanni ani isin gaafachuus barbaadu viidiyoo tokko waggaa hojjetamu xaa jedhamee ada'amatti asallaan mana akkana jira jedhameetii miti kan namatti himu. Koomentii nama tokkooti koomentii ijoollee baay'eeti miti ijoolleen baay'ee tokko obsaan viidiyoo kee odoon quufin dhumata jettanillee ni jirtu. Ijoolleen immoo nutti dheeraa isin jirtan namni osoo hin dubbatin osoo yaada ofiin ibsatin zim jedheetuma fakkeenyaaf gatii himee maalirraa argatta akkamitti irraa bartas kana beekuu qabduun isin jechuu jaaladha. Egaa yaadni koo kana fakkaatan isin jedhaa waggaa dogongorri jiraatin of kalchaa'ii egaa nama tokko lamaafan akkas jechaadha malee baay'inaan ijoolleen obsaan dhaggeeffattanii itti fayyadamtan danuu waan jirtaniifi. Warroota koomentii tokkotifan kana deebisan isin jechuu jaaladha. Egaa ka dursaa waa'ee manaatidha. Mana bittaa kaartaa pilaanii qabu. Ganda meeqallee jechuu dandeessanii ganda duwwaa 8 yookaan biiroodha olitti ol dabartanii mana hofcoo cinaatti manni baay'ee bareeda ta'e ammaa miti kan bitame mana 90 keessa kan bitameedha abbichi achi jiraachuuf waan hin barbaanneef gurguratee too kara biyyaatti sokkuu barbaadeetidha jechuudha biyyi seessanaan jechuu dandeessanii nama biyya keenyatti jechuudha dhalootaadhaan kan tala baadiyyaatti asallaa caafii gubbaarra inni qonnuma ofiitti deebuu ejaa barbaadeefidha jechuudha kan gurguru maree rakkoo biraa qabaateeti miti kanaafuyyuu miliyoona tokkodha warri bitachuu barbaadan jechuudha yeroo kana gatiin guddaadha jedheetillee ilaalu miliyoonni tokko sababbiin isaa birriin biyya keessatti gatii hin qabdu waan ta'eef minizaareen illee bareeda jira waan ta'eef warri dandeessan miliyoona tokko lafa kaartaa pilaanii qabu dhugaan isin jedhu irratti ijaartanii har'a kiraanuyyuu birrii kana isin deebisuu hin danda'an isin jechuu jaaladha. Warri ni bitannettan ammas waggaa isin galee ta'e miliyoona tokkodhaan isin jedha keessan warri kan mana kana bitanna jettan bilbila kataan bilee irratti balleessaa afaan isin hima duwwaa 9 dha jechuudha bilbilli kiyya. Kana qabadhaa keessan dubbisaa isin jechuun jaaladha. Ammas isin galee ta'e irraan isin deebi'aa bilbila kiyya taambilee irratti argattu duwwaa 9 dha. Kanaan bilbilaatiin gaafadhaa isin jedha. Egaa yaadni koo kana fakkaataa karaa mana ijaarsaa ijoolleen baay'een gaafattanii jirtanii mana mukaan naan jechaartu waa'ee mana mukaa jettan isin darbaa warri waa'ee mana mukaa gaafattanii muka information isaatiin isin kenna obsaan dhaggeeffadhaa. Information isaa maal dhogganaa jettanii xiqqoo dhiifama naa godha afaan kiyyallee waggaa wanni jedhee egaa yeroo hundarra deebuu gaarii hin ta'u waa'ee kan kootiidha wal qabateetiin isin jira sagaleen koo waggaa sirriitti hin dhageechisa jedhee yaada garuu xiqqoo afaan sirriitti addaan qabadhee waan dubbachuu baaddan isin jedha muka hin dabalaa xiqqoo waggaa kan isa muramee gurgurame kan qophaa'ee gurgurame waggaa ta'ee xiqqoo ishii hin dabalaa garuu walumaa galatti isaa odeeffannoo ta'e isin kenna biyyattis murtanii falachiistanii gatiin isaa deemee kan itti falachiistaa kan itti feesistan wajjin sanuma ta'a. Walumaa galatti libeetidha jechuudha. Mana luukii 60 ijoolleen na gaafattan jechuudha. Sallarratti meeqa fixa jettanii warri na gaafattan jirtu
Kanaafuyyuu asallaa irratti kan ijaaramaa jiru qorqorroon Adaamaa qorqorroo miti naan jedhanii jiru. Baay'inaan namni kan ijaaraa jiru kan isa haxirii mi'aan yeroo darbe haxirii dhaabite isinitti argisiisan ture jechuudha. Warri taraan dura na hordofaa turtanii beektanii isa saniidha asallaa irratti kan illibeet illee ijaaramaa jiru naan jedhanii jiru. Inni qorqorroon 450dha. Walumaa galatti dhaabuu qofaaf qarshiin inni barbaachisu 70,000 harki 19,000dha. 70,000 89 jechuudha kan fixu dhaabaa qofti jechuudha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa dhaabaa qoftiidha kan kana fixuun isin jechuu jaaladha. Odeeffannoo abbummaa ogeessa ta'e asallaa irratti nama hojjechaa jiru ani qabatamaan waan ta'e malee asirratti isin dabarsu. Warroonni odoo galiin dhaabiin haga kana nu fixee jira warri jettaniifan isin jechuu barbaade. Warroonni immoo maatiin keenyallee hookan nu shawwadanii laata jettanillee as keessatti gaafii kan argatan ijoolleen keessan dhuftanii gaafattanillee ni jirtu. Karaa kuma dhibbaa finne warri naan jettan jirtu gadhaabuu qofaa fi garuu deemee sanuma tiraanispoortii isaanii wajjin maaliif 70 fi 19 gaafa irratti fiddu 89dha. 11 kaayigaa deddeebii isaaniitillee ta'uu danda'a. Kanallee isaanii hubadhaanis niin jedhaa tiraanispoortiin har'a waa tokko feesisuu miti ofii keetti fuudhuunfatti gizee yaabbattee too deemtu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kanaafuyyuu maatiidhaafillee sirriitti baraaf isin jechuun barbaada. Nama tokko waggaa argattan taaksii ati baatee magaalaa deemuuf birrii 100 fixuu dandeessa jechuudha. Magaalaa keessa olii gad deemu. Ati bichaan meeshaa feestaalii harkatti qabaatte taanas si kaffalchiisu nadaajiin biyya keessatti guddii ta'eetoo jira. Kanaafuyyuu warri nama ergattanillee kana sirriitti keessatti yaadaan isin jechuu jala miti mana ijaarsisuudhaaf kan hojjisiistanii miti waanuma tokko nama waggaa ergattanii baasii bira jiru laala. Yeroo baay'ee gizee achi jiru nuti akka waan makiinaa isaaniitiin deemna nuti achi keessatti tiraanispoortii as keessan galchinu jechuudha. Gizee maatiitti waa dubbannu kanallee maatiidha sirriitti ilaaladha. Warri immoo ijaarsitanii maatiin illee namiidhee jettanillee gatiin baay'ee ulfaataadha. Gadi dhaabuu qofa 89,000 isin fixa jechuudha. Gadi dhaabuu qofa ganaa simintoo isa uhaalikii hidhan osoo hin ta'in jechuudha. Kana fakkaata gatiin isaa isin jechuun jaaladha. Warri mana ijaarsa na gaafattan asallaatti deebiin keessan isin deebi'ee jedheen abdii qaba. Asumaan immoo obboleettii tokko kaleessa ani mana maatii tan deema jedhee dubbadde gubbaatti dubbii dubbattee jira baay'ee garaana nyaate obboleetti sun keessan na dubbisiin jechuun jaaladha. Ani maatii kootittu birrii ergee ati carraa qabda alagaatu si ijaare ani haadha kiyyaa fi obboleessa kiyyattuu ergee tanan hoggaa waa'ee maqaa birrii dhayina arrabsunaan jetteertaa keessan na dubbisi wanti wajjin haasofnullee jira wanni mijeessinullee ni jira siin jechuun jaaladha. Obboleettiin suni namni viidiyoo kana dhaggeeffata sheer godha obboleettii tiyya san biraanillee haa ga'u. Wanti obboleettii kana gargaarullee hoggaa jiraate nan gargaaraa jechuudha. Hoggaan kana jedhu ilmi namaa egaa kaa ilmi namaa kan nama gargaaru qarshii qofaanii miti yaadni hin jiraa waa baay'eetu jira. Kanaafuu obboleettii tiyya yaadanillee waan adda addaa wanti wal mari'annullee wanti maatii keetittillee dhiyaatanii maatii keessii dubbisanii rakkoon maal akka ta'e si ijaaruu dandee wanni gaafatamu hoggaa jiraate egaa iddoo naannoo mijataa namni dhaqee gaafatu hoggaa jiraatellee ta'ellee waliin keessan dubbannaa obboleettii tana biraanillee sheer godhaati gaa baay'ee tokko garaana nyaattee dhugaa dubbachuu fi miti birrii manaa erginee miti birrii xiqqoodhaa wayiin nu godhaa jennee karaa biyyaatitti yoo erginu yoo nu jalaa badde baay'ee nu gubde jechuudha. Isinitti ni mukaa waa'ee qarshii biyya harabaa hundi keessan tolchitanii beektan waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Kanaafuyyuu akkasin jedhini atis nama filatamtuu nama jaalatamtuudha. Atis nama rabbi si eebbisee mudannoon hin jira. Hunda keenya keessaa mudannoon hin jira. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Viidiyoo kana yeroo lama hojjedhu dheetan bakkuma tokko isin hojjechaatu jira. Eenyumti keenya mudannoon boodadha. Barumsa argannee kan nama taanee gad dhaabbanne ani fakkeenya yeroo darbe mudannoo ko tirratti kanan dubbadhe ijoollee baay'een haga waggaa 3 kana maal eegdallee jettanii turtanii dhugaa dubbachuuf waggaa 3 kana deemtee mana baankii ati biyya ormaa teessee baankii kee keessa waan jiru ati ofii keetii daalta kanarratti illee koomentii waggaa barreessitan namaa biliis of eeggannoo godhaasin jechuun jaaladha. Obboleewwan baay'ee irraa baratan waan ta'eef waan obboleewwan keessan utubu ani keessa darbee jira. Anarra waaqayyo haa galatu nama ta'ee jira. Garuu immoo obboleettii teessan gana midhaa san keessa jirtuuf waan jajjabina ta'u barreessaa isin jechuun jaaladha. Obboleettii tana biraa sheer godhaa gaa isinis immoo irraa baradha. Yeroo namatti birrii ergitan eenyu
keessattuu yeroo kana keessa dhugaan isin jedhaa orma wayyaa miidhaa maatiin nama miidhu miidhaa qal'aaliin miidhaa keessatiidha. Fakkeenyaaf faanutu yeroo darbe hojjettee jirti viidiyoo obboleessi mana ofiisaatii mana kan kireeffamu bichaan kutaa 8 of keessaa qaba jettee dubbattee jirti jechuudha. Har'a obboleettiin sun mana yaala ciisti haati wajjin dhibamtuu taatee jirti shiibichaa miti. Haati wajjin dhukkubsattuu taate wajjin mana yaalaa keessa ciisaadha jechuudha. Haati sibirtuu ragangalatti shii wajjin. Obboleessi sun garuu mana osan keessa zanaa jedhee jiraata. Mana kiraatti fayyadamaa jira. Kana hunda waggaa 11 xaartee dhabdee jechuudha. Kuni maaliif maatii fi obboleewwan irraa sirriitti of qusannoo godha. Ormi koo nama siif sirriitti irratti tarabaarraba. Firri kee guutumaan guutuu irratti si tarabaarraba. Ormillee afaan guuttatee si dubbata kan halagaa kan jechuudha. Kan maatii keessaa kuni maraatuu wayyaa keessatti dhugaan isin jedha. Namni keessa isin seenu siifisii qofaatu iyyuu rakkataan jechuudha. Waan akkanaa kana sirriitti of eeggannoo godha. Nama tokko lama miti kara maatii kanaan shamarran biyya arabaa kan miidhamaa jirtu isin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata viidiyoo tana itti fayyadama waa'ee mana bittaa fi waa'ee ijaarsa manaa asallaa gubbaattidha kuni eessa ittanii gira akkasiin jedhu ijaarsi kun asallaa gubbaadha mana mukaatidha akkasuma immoo bittaan illee mana kaartapilaanii qabu mana asallaatidha isin jechuun jaaladha viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata bakka jirtanitti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha.